Duras anumatu beekkachuu dadhabee. Jaalala dhugaami ooftu kan wajjin dabartine eegatanii taayya jaaltu fageenyaan na dhoowwe. Ani maqaan kiyyaa Galaanee Eessin jedhama. Kanan dhaladheetti guddadhee Wallagga Bahaa keessatti yeroo ta'u barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 10tti seeraan baradhee xumureera. Maatiin kiyyas maatii baadiyyaadha. Obboloota koo keessaa Quxisuu dhumarratti kan dhalate sana. Obboloonni kiyya warri dhiiraa warri dubaraa na hangafan hundi baratanii kutaa 8 kan darbe hin jiru. Haa ta'uutii garuu mee maatii keenya keessaa atumtillee baradhuutii nuuf xumuri jedhanii na kunuunsaa na barsiisaa wanta naaf barbaachisu hunda naaf godhaa otoo jiranii qabxiin maatirikii kutaa 10ffaa garuu ana jalaa hafe. Barnoota koo kutaa 1 hanga 8tti barattuu giddu galeessaa gara cimtuu kan jedhamtutti ramadama. Kutaa 9 yeroon gaheetti garuu barnoonnis afaan Ingiliffaanatti ta'ee kan na qayyabachiisu gargaaraa argachuu waan hin dadhabeef dandeettii barnootaan laafuu jalqabeen kutaa 10ffaatti duubatti hin deebi'ee. Obboloonni koo ammallee dhaabuu hin qabdu naan jedhanii gara magaalaa gara biraatti na erguun mana kireeffadheen ammallee hiriyoota koo waliin kolleejjii akkan baradhu gargaarsa na barbaachisu naaf godhanii. Kanaan barachuu jalqabeen. Haa ta'uutii garuu hiriyoonni koo dubaraa waliin mana tokko keessan galee wantoota garaagaraatti walitti bu'uu waan jalqabneef obboloota kootiin yookiin barnoota dhiiseen dhufaa yookiin immoo mana kiraa qofaatti naaf fuudhaa jechuun sababoota naaf hin taanii dhiyeesseefiin baatii 4 ol isaan waliin otoo hin jiraatiin adda baheen qofaatti galeen jiraachuu nan eegalee. Yeroo kanatti illee mooraa nani kireeffadhee kan maatiin alatti kan kireeffamu balbala 3 qaba. Abbaan kireessus muriidhaan yoo baay'ate waggaa 5 dargaggeessa hangafu ture. Maatiin isaa qabeenya waan qabaniif abbaan jalaa boqotee jennaan obboloonni isaa guutuun qabeenya hiratanii gahee isaa fudhatee hojii dhuunfaa isaallee hojjechaa mana sanas kireeffatee jireenya isaa kan gaggeeffatu ture. Dargaggoo kana waliin haalaan walitti siquu kan jalqabne sababa hojjechuu mana isaatiini. Inni hanga kanaatti mana waan hin oolleef wantoota mana keessaa hojjettu buna, biddeena, barbarree, shiroo, baastee yeroo gurgurtu ija koon si'a hedduu darbeen waan hin argeef maali mucaan kun yooma qabaateellee otoo iji kiyya arguu akkana gochuu qabdii jedheen dargaggoo kanatti guyyaa tokko waamiin nan himaa. Galgaluma dhaqee mana ishee baasee maaloo yoo siif danda'ame biyya keessaniitii nama mana naaf eeguu fi nyaata naaf hojjetu naaf barbaadii jedhee na gaafata. Anis tole jedheen maatii kootti himeen namni barbaadamuuf ni jalqaba. Hanga namni argamuufittis guyyaa tokko laaqanaaf gara manaatti yeroo dhufu homtuu mana keessa waan hin jirreef bitee hanga nyaaturra wanta hin qopheesse haa nyaatu jedheen waameen buna danfiseefiin gara hojii isaatti deebi'a. Haala kanaan wal barree walitti dhufeenyi keenyis cimee hojjettuun biyyaa maatiin kiyya arganiifis akka inni yaade ta'uufii baattee yeroo gabaabaa keessatti baatus ana bira garuu nyaatas dhugaatiis fayyadamuu jalqabe. Jaalala dhugaami ooftu kan wajjin dabartine eegatanii taayya jaaltu fageenyaan na dhoowwe. Booddee irratti haalli garantaanitti deemee kana hundaarra maaliif si fuudheen mana tokko keessa waliin hin jiraannu jedhee na gaafata. Yeroo kanatti anis haalli isaa dubbiin isaa amalli isaa nama dhaga'umsaa hundumtuu baay'ee waan natti toleef maatii haa beeksisan nuti homaa rakkoon qabu jedheen deebseefi. Yeroo kanatti inni maatiin kee barattee bakka gaarii akka geessu malee yeroo kanatti akka ati heerumtu waan hin feeneef erga ati eebbifamtee booda waan kana beeksisnaa hanga sanaatti immoo waliin jiraannaa siifis waan gaariidhaa gatii mana karaa kan siif ergan dhimma barbaaddeef olfachuu dandeessaa yookiin immoo maatii keetiif waa ta'e bittee gara manaatti ni galfitaa fi jedhee na goyyomse. Hanga
harka ofirra hin geenyetti wanti xiqqoon wanta guddaa namatti ta'a mitiire. Gatimti mana kiraa hambifachuu sunuu waan guddaa natti ta'ee tole jedheen manan kireeffadhe dhiiseen mana guddaa inni keessa jiraatu keessa jiraachuun eegalee. Kanaan garuu dubbiin oltee otoo hin buliin gara maatii koo dhaqqabdee heerumuu kiyya dhaga'anii obboloonni koos maallaqa naaf erguu dhaabanii. Erga kanaas jaalalleen koo takkaa goone waan na ta'eef homaa waan tokkoyyuu hin sodaatiinii duubatti hin deebi'inii wanta hundumaan si waliin hin jiraa sin gargaaraa barattees ni xumurtaa jedhee na jajjabeessee haadha manaa ta'een jireenyan jalqabee. Kana ni barachaa ture barnoota guyyaa waan na tureef yeroo itti barumsi hin jirre dubartoota mana nurraa kireeffatan waameen waliin hin haasa'a. Isaan keessaa tokko baay'ee kanan itti siqee nama kana waliin jiraachuu kan barbaaddu yoo ta'e dafii ulfaa'iitii daa'ima godhadhuu fi yoo akkana goote malee dhiira bara kanaa qabachuu hin dandeessu jettee na gorsite. Anis barnoota koo otoon xumuriin akkamittiin hin dahaa jedhee yeroon gaafadhuuni sana ta'uu baannaan nama kana jireenya kee keessaa dhabuu ni dandeessaa jettee natti dubbatti. Anis kana fee haafu malee barnoota kootoon xumuriin kana keessan seenuu innumtuu tole waan jedheen fakkaatu jedheen deebiseefi. Haala kanaan otuma jiraachaa jirru abbaan manaan koo maqaa hiriyaa koo kanaa waamee nama gaariidha fakkaatti dubbiin ishees amalli ishees baay'ee namatti tolaa siinillee yeroo dadhabde mana keessatti haala gaariin hojii si gargaarti jedhee natti dubbata. Anis gaarummaa ishee malee mooraa sana keessatti waan hin beekneef eeyyeen baay'ee nama gaariidha namoota mooraa kana keessa jiraatanii keessaa isheen addaa jedheen isatti dubbadha. Erga kana anis dubartiin kun sirriidha jedheen nyaata galgala yeroo nyaannu qofaa waan jiraattuuf ofitti waameen abbaa manaa koo waliin sadi taanee waliin nyaanna. Buna danfisadheen ishee dhowwadhee ugeen beeku. Kanaan otoo jirru guyyaa tokko oduu haaraa lamaan keenya gidduutti mucayyoon kun hin dhageessisti. Kunis kanfaltii barnootaa kanfalachuu akka dadhabdee fi manni kiraa akka itti ulfaate barnoota ishee dhiistee mooraa kana gadhiisuun hojii humnaa hojjechuu akka barbaaddu anaa fi abbaa manaa kootti dubbatti. Haalli walitti dhiyeenya keenyaa akka obbolaa akka haadhaaf abbaa waan na ta'eef abbaan manaan koo lakki kun hin ta'u gaafa argatte gatii mana kiraa naaf kennitaa gatii barnoota kee kanfalattuuf immoo hiriyoota koo biraa hojiin siif barbaadaa sanaan jireenya kee gaggeessitaa anii fi haati manaa koo bakka dandeenyutti hanga dandeenyu si gargaarraa malee nu biraan deemtu jedhee yaada ishee deeggaruu dhiyeessaafi. Anis akkanuma jecha ishee jajjabeessu siif jirra jedheen isheetti dubbadhe. Kanaan booddee aniif abbaan manaan koo kan dur yaannuu fi olitti mucayyoo kanaaf akka haadhoo keenyaatti yaaduu fi itti fufne. Abbaan manaan koos bulee ganamuma hojii barbaadee fi naannoo toora laaqanaa irratti bakka kana kottu jedhee ofitti ishee waamee riyaasaa biraa hojii hojjettu isheetti argisiise. Kanaan jireenyi itti fufee waggaa tokkoof wayis mooraa keenya keessa erga turtee booda mana kiraa gadhiiseen bahaa jetteen gaafatti. Akkana otoon ta'uu fi obboleettii koo godheen otoon ishee ilaaluu akkam nu biraa baata jedheen ittiin hori'ee dubartiidhaatii jecha darbaa sittiin dubbadhe. Maaliif yoo jettan waliin nyaannee waliin dhugnaa haadhoo icciitii kiyyaa anaaf taateetti. Haa ta'uutii garuu abbaan manaan koo duubas rakkoo jiru waan hubateef fedha ishee taanaan haa gadhiistuu jedhee natti dubbata. Booddee irratti jecha dubbadheen ishee amansiiseen akka nuuf oftuun godhu waan hin dhabeef erga jettee tole haa ta'u jedheen meeshaa ishee guurrattee mana haaraa kireeffachuun nurraa fagaattee galti. Kanaan otoo jirru baatiiwwan muraasa booda riyaan abbaa manaa koo yeroo hedduu mana keenya dhufu silaa akka abbaan manaan kee hiriyaa kootii jecha kana dabarseen dubbadhu. Haa ta'uutii garuu atis obboleettii kiyya waan taateef garaan koo qabachuu dadhabee abbaan manaan kee mucayyoo mana kana turte ulfeesseeraa mardoo gaddisiisu ta'us fudhadhu jedhe natti dubbate. Anaaf amanuun baay'ee ulfaataa waan na tureef namni harka kiyya keessaa fuudhee nyaate deebisee na nyaata jedheen gonkumaayyuu yaadee waan hin beekneef lakkii gargar nu baasuu feeteetii maal yaaddee jedhee yeroon gaafadhuuni sa'aatiitti abbaan manaan koo mana ishee dhaqu odeeffannoo guutuu naaf kenne. Dhugumas deemeen adda baafadheen eebbi kiyya
otoon gahiin baatii tokko dura ilma dhiiraa deessee fi hangan eebbifamee xumurutti waliin ergan jiraadhee booda kan garaa garaatti kan karaa karaatti jedheen rabbumti immoo na gargaaree eebbifamees hedduu lafa otoo hin taa'in hojii argadheen abbaa manaa kootiin wanta na gargaarteef galatoomii iyyuu kanumaa fi eedaa kan ati baay'ee jaallattee mucayyoo kana ofitti buuttee mana kootii nyaachiftee mana kootii obaaftee na waliin akka obboleettii keetti waliin haasoftee kan garaa kee ba'aa kan turte anaaf rabbi kan naaf kaa'e jireenya qulqulluu hin dhabuu haadha daa'ima kee fidadhuutii mana kee keessa jiraachifadhu jedheen meeshaa koo fudhadheen mana gadhiisee ba'ee fi hiriyoota isaatiin baatii muraasa erga na kadhatee booda anis dideen dubartii irraa dhalche ofitti fudhatee mana tokko keessa jiraachuu jalqabanii duras anumatu waa'ee intala kanaa beekuu dadhabeeni malee maatiin harka qalleeyyii maatiin gargaaranii barsiisuu kan hin dandeenye hojii humnaa hojjechuuf dubartii dabarsitee of kenniti hin turre ergan walirraa adda bahee kan hin bare maatiin ishee qabeenya kan qaban magaala kan jiraatan bifa qananiin kan guddisan kan jiraachisanidha. Abbaa manaa koo waliin erga mooraa sana keessa galtee booda walii galanii tooftaa yookiin immoo diraamaa anarratti raawwatanidha. Haa ta'utii garuu bultiin kun jaalalaan kabajaan kan walitti dhufe waan hin taaneef Waaqayyo wanta isaan narratti godhan ilaalee nagaa gidduu isaaniitii dhaawwatee naannoo waggaa lamaa erga waliin jiraatanii booda mana murtii deemuun walirraa gargar bahanii hanga yeroo sanaatti mataa koo dhukkubseen sammuun maraadheen jireenya irra keessaa ergan jiraachaa ture booda erga Waaqayyo haaloo naaf ba'ee anis jaalallee qabadheen bultiin ijaarradhee hammeenya kan hojjete guyyaa eega malee gatiisaa argachuu hin ooluun dhaamsa barnootaa seenaa kiyyaatii ana obboleettii keessan Galaanee Wallagga Bahaarraa ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Jaalala dhugaamii ooftu kan wajjin dabarsinee eeggatanii baay'ee caaltu fageenyaan na dhoowwee. Yoyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalallee tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa obboleettiin keenya nuuf ergite isiniif dubbiseen hin ka'a akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomi jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 yaada jajjabinaa obboleettii keenya jajjabeessuu danda'u wanta isinitti dhaga'ame waan irraa barattan komentii jalatti qoodaa fi jecha qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaaddellee kanuma fakkaatti hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif illee guddaa galatoomaa jecha laayikii fi sheer gochuun illee akkam jajjabeessitan kabajaan isiniin gaafadha akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufuu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaallaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf sabskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booda xalayaa jaalalaa yookiin immoo seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun si waliin kalan ture ani gammachiis Tashoomeedha. Seenaa gara biraatiin guyyaa boreen walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa horaa bulaa. Jaalala dhugaamii ooftu kan wajjin dabarsinee